namni mucaan kun osoo laayivii irra jirtu akka itti duute argee hiriyyaa waan jedhamurraa fagaata jedhee yaada. Hiriyyaan kee du'aaf si qopheessa moo ulfinaaf si qopheessa laata? Intalli kun Vaalaariyaa jedhamti. Kan jiraattu Meeksikoodha. Meeksikootti dubartii beekamtii qabduu fi mana miidhagina dubartootaa waan qabduuf hojii ishee haala miidhagaa ta'een hojjechuun tiiktookii irratti maxxansaa oolte. Vaalaariyaan torbee kana keessa Maayii 13 bakka hojii isheetti laayivii seenuun haasa'aa turte. Kanaan dura laayivii yeroo seentu baay'ee kan taphattuu fi kan kokkofaltu turte. Garuu guyyicha miirri gammachuu waan itti hin dhaga'aminiif laayivii irra tiisee hiriyyaa waliin hojii hojjettu har'a keessi koo nagaa natti hin fakkaatu, miirri gammachuu sanatti dhaga'amaa waan hin jirreef manatti galeen boqochuun qaba jechuun hiriyyaa isheetti dubbatte. Hiriyyaan ishees akkas jechuun deebisteef har'a kennaa guddaa gatii isaa baay'ee qaalii ta'etu siif dhufa waan ta'eef kennaa kee sana ilaaltee deemtatti jechuun deebistiif. Vaalaaliyaanis tole jetee hiriyyaa ishee kana amanuun laayivii irra teessee kennaa ishee kana eeguuf dirqamte. Daqiiqaa muraasa booda namichi hin beekamne tokko bakka hojii ishee banachuun ol seenee Vaalaariyaanis ishee kam akka taate gaafachuun erga adda baaseen booda shugguxii isaa fudhatee Vaalaariyaatti dhukaasee bakka lama rasaasa rukutee ajjeese. Yeroo kana hiriyyaan Vaalaariyaa naasuu fi iyya tokko malee laayivii Vaalaariyaa osoo cufaa jirtu fuulli ishee keessatti argame. Hiriyyaa du'aaf si qopheessuu qabda moo hiriyyaa ulfinaaf si qopheessuu qabda laata? Dandeettiin wal beeknee waliin ooluu keenya hangamiidha? Rabbiin namoota nutti dhiyoo jiran irraa cimsee nu haa eegu jechuun hawwii koodha. Qopheessee seenessee kan isinii dhiyeesse ani Qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.